يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بنجر دعوتوتا خبجنتوتا أردفتوتا سجنتاتنا جرتو نجينا قبضني ورين خرا يوتيوب نجاشين فيجلي أدى خبرات اللي تعلن دعوة جرتن سجنتات ينفلتو تيسني نور فرد يسنجلتو فناسين جنة تون سجنتا متأنو جرينياتي متأنو jireenyi muuxannoon namoonni muuxannoo walirraa fudhatu ilmaan muuxannoo jalqabaa haadhaaf abbarraa fudhatu saahibni saahibarraa muuxannoo fudhata tattaaffiin nama tokkoo nama kaaniif muuxannoo ta'uu danda'a muuxannoo qofa osoo hin taane tuqaa cahumsaatillee ta'uu danda'a tun sagantaa muuxannoo jireenyaati irra deebi'ee salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sagantaa muuxannoo jireenyaa tana keessatti namoota dandeettii adda addaa namni waan adda addaatiin hayaata keessatti kallattii ikoonomiitiin tattaafatee if bira kutee namoota deeggaruu danda'an kallattii diiniin tattaafatee namoota deeggaruu danda'e kallattii siyaasaatiin tattaafatee namoota deeggaruu danda'e muuxannoo isaa isinii qooduudhaaf namoota adda addaa isinii dhiyeessina arraan tan ammoo kallattii isin feetan irraan isinii dhufe keessummaan teenya irraa keessummaa addaati keessummaa isinillee jaalattan jeetiin yaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاجي خينا هاجي مختار نقول فادو نبرخات مكا حوتوتا خياتي نسيجلا توفتشو مربادا. جلتو ما سين. وامي تخين يرو تيسن كاليرا يرو كالي زي جان يرون أكا نجادي خيسافو صدركاتي يسن تنجيسي يرو نعجنا كالي دانجرتو. بيجي خيسافو يرو بيتانوني يرو مالك أنا وانتاتو. garuu tanagade ka teessan yeroo mallaqa taatu yeroo teessan qaalii irraa nu murtanii nuuf arkamuu keessaniif nuuf kabajamaa nuuf fadha isiniin jenna mee daawwattoota kiyyan salaamtaan anja'ati mee maqaa isaanii gahee hojiitii fi wal barnoota jechuudha ajirra dhageenyeet inshallah achi booda gaaffii deebii turtii bareedduu wajjin goone jennee ilaalla inshallah aji carraa isin akan bifuma wala godha iddoo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو خينيا بوليس خينيا يوتيوب ساني شيء نجاش نشيدان بيه كماني كستي يرتي أشران نداوت شاجرتني في نداوت شو تيسني في اللي إن شاء الله شيء نجاش الرا أخمتنا كبيرة وانقرتي موتانو جرينيا جورت كستي وان ربنا لا في سيانيس خيسان ببهجيتي يادا قرتي ربنا فعلا في سو إن شاء الله خلاص سجنتاتي نياجا اسمان يتفقنا نبغات. أفضل كتير على جور بعديتي حاجي مختار. حاجي مختار محمد تردان أنجاني أكاسي. جاي نجي نقادي لا. جاي نجي تينيا دور لي قطع بولادا أما مو نقادي. مي حاجي مختار ترتي وجينجون إن شاء الله. durillee gabareedha jee yoo gabarummaan jiraatte gabareerraa hanga naggaadee magaalaa Finfinneetitti Haji Mukhtaar gahee hojiidhaa takka inni dubbate takka anaatu itti da'uuf barbaada. Barsiisaa waa kennatuuti jechuun ni dandeenya. Barsiisaa muuxannoo waa kennatu naggaadotaa fi namoonni waa kennatu hedduu jira. Haji Mukhtaar addaa mee sadarkaa akkanatti guddisanii kennachuu tana ijoollummaarraatti dhufte moo wanni tu warrarraa waa dhaalanii kana oofammoo naggaadummaas oofaadhaa tunillee muuxannoo if dandeesse taarraan tan irraa fudhannu waan lamaan kana wal keessa godhaati turtiin teenya jireenya baadiyyaa yoo gabaree akka jaan kanatti tahan achirraa kaasi walumaan dhaga'u teenya hanga magaalaa Finfinneetti waliin deemna Haji inshallah. Inshallah ya rabbi. Gaafiti jeta jalqabaa eegalu. Haji. Oromiyaa keessatti dhalachuu keessan afaan Oromoo مازر تانجي خيسان تهدو بتشون بكمان أوروميا خيسا إيش بكي دون دلوتا خيساني ودينا خميت دلتان أنا خميت دلتان عندنا نقيا هرجع بهاتي أنا قرصم مقالة فنيان جبا جندا ورموتشا يوخانيس ورسا يوجو بيكمو جندا سونتين دلده مقالة فنيان جبا تنجام تنارا يوديك أت كيلومتر شني تادجيدي يا دجندي خينيا بادية أما جريني في الفنيا أما في جرينيا بادية جندا قرتة
naannoo caffee hormaat jedhamu gaara baateetiin bakka beekamtu. Akkasii gaa maqaa takka takkaan guunuuf maqaa hoddu qabdi gandi teenya suni gandi sun ittiin dhaladhe. Haaji amna jireenya haa eegallu. Ayyee. Haaji haadha abbaan isaa jireenyi ijoollummaadha. Namni garii kennaan qabeenya wajjin wal qabatti beektaa. Rabbi isin ilaafisee maashaallah alhamdulillah ummanni islaamaa hedduu isinirraa gammadu jira ummanni keenya ummanni oromootillee rakkoo isaanii keessa bira dhaabbachuu keessatti haaji qabeenya warrarraa dhaale moo dalagateetuma nama waan guyyaa keessaa isin dhufe moo dhaalmee akka gabaabsee jechuudha. Qabeenya kiyya kun yoonii fi waan dhaalmayaa ta'e dhaalmee haasofnaa yoonii fi moo waan naggaddeenii dalagdee abbaan zeeroo irraa kaatee oftee fidee akkaataa masmara kana keessa deemna inshaallah waliin. Dhugaa qabeenya kiyya kun rabbumaan naa kan. Anumaaf kanne ani uummata gartee warra miskiinaa tokkorraa hin dhaladhe. Warri keenya naannoo sun jiraatu abbaan kiyya Maamad Taraddaa jedhama. Hedduu miskiina. Xiqqoo akaakuu kiyya Taraddaa Goobanaatiitu waa qabaachuu ture. Bunaan dhaga'u. Gaafas gaa bunni ni jira bunaas ni qabaa dudachis ni qotatanii qotee bulaati jiruun isaa bareedduu turte akaakuu kiyya Taraddaa Goobanaa sun. Maamad Taraddaa kun ammoo miskiina jalaati jechuudha. Warra takkaa kopheellee hin kaayyatin. Warra takkaa huccuullee. Rabbi riskii ittiin banne. Gartee waan uffata halkan rafanii guyyaa oolanillee qabaachuun ture. Oguun ani wal baree warra keenyaa abbaa kiyyaa wajjin hin jirreen wal baree if baree adda bahanii na duratti adda bahanii abbaan kiyyaa sana biraa fuudhee akkasittiin abbaa kiyya birattiin if arge jireenya ati gadadoo tokko keessatti gartee jireenya baadiyyaa keessaa jireenya ittiin gadii jireenya bu'aa gartee miskiinummaa ati sadaquma gabbaaniin kadhateen malee bira geenye bakka sun maali manan qaba. Manni abbaan kiyya dur gartee mana abbaa isaa keessa galuu ture fakka kan Taraddaa Goobanaa ijaaree manni sun ni jige. Dhumee jigee isii qorqorroo buufattee harkeetiin ture sababaa sun hin jige. Achiin booda ala kana mana akkootiyaati jira manni lama kan akkootiyaa sun dura ala bal'ifanneetuma ala sun galla. Jireenyumaafu. Ala bulla. Wani yaadadhu. Meeji dumaanu ilmaan meeqaan akkasitti abbaan kiyya guu gargar bahan booda namni gargar face. Naaf obboleetti yaa Firdoosaa amma naannoo fi nyaajibaa sun jirti. Isiin isa biroo ol dhufneeti. Lameen kunis ayyoo teenya biratti hafan obboleettiin tiyya tan hangafaatii fi xiqqoon quxxisuu. Eegas obboleettiin tiyya Firdoosaan tunis firraa haalli jireenyaatii fi guu gartee ilmaan gartee haatiin fi abbaan biran jira bakka takkan taane akkoon tiyya haatee ayyoo si dhuftee fudhattee harari galchiti. Ana bichaa achitti hafe. Dubaan bichaan hafe sun abbaan kiyya gaa qotee bulaan siimee sun miskiina. Waa takka hin qabu mana hin qabu mala hin qabu miskiinummaan itti buute. Bunni dur gartee akaakuun kiyya qabu sun illee ni goggogee na fakkaata. Jimaan zabana sun biyya teenya tana dhaabame jimaallee dilas. Galii hin qabu akka ammaa kanatti hin beekan. Namni ruuzuma faa gartee boosha addee jennee ruuzuma kana faa dhattee jijjiirrata Somaaleen dhuftee ruuzumaa fi waan akka ta'e beekti harruma faa qabdiis bira keessee guurtee qotti. Amata jimaan gulama gurgurama qarshii 70 qarshii 200 akkam bitaa. Kafa jimaan gatiin qabne. Gatiin qabne sun marduufa garaabaatiin jijjiga faarreedhaan fe'anii geessu makiinaanis hin jirtu. Akkasii gaa jireenyi gartee harargee kan amma jimaarra dhaabbatee akkanatti gartee namayyuu yoo rabbi jee haala bareedaarra jiru kun hin jiru jechuudha. Wanni ururraa qotottus. Keessaafuu haraa keessan akkasitti dhiyeessiin haraa jaarsoo. Wanni ururraa qotottus waan beekamtuudha. Waan achis ceesaatii miti. Sababaa suniif na fakkaata abbaan kiyya sun hamma mana jaarrachuu dadhabee ala galuu mudanne. Jireenyi gaa rabbiin silaa qootuma rabbiiti. Akkasitti buniin irraa yaada du'aan ajaa'ibaa keessaa ala sun ugurafnu namicha gurbaa tokko maraataa tokko abbaa kiyya achiis gargaaraa achi jira. Umar Adam Bakkaal jedhanii na fakkaata. Umar Adam Bakkaal. Nyaasa walkaan. Moggaa tanaan inni rafee abbaan kiyya moggaa suniin ala rafee awwala kaatanaan rafa. Uggoo abbaan kiyya fincaanii hawu. Umar mucaa gaa bineensi biraan fuudhin jaan. Hanga gabbee achi deebi'ee. Amma fincaanii as deebi'u gaasa garaan jirtu oruma keessa deema namni baadiyyatti beekta. Oydoo keessa fagaatee fincaanii as deebi'a. Ala gaara. Mucaa bineensi biraan fuudhin jaan. Hin fuudhu deemtee. Umar kun jirtu haasawa isaatti fufa. Ati gaa niin beeka jechuudha halkan kana hedduu galgalaa rafeetiin ka'eessu hojjetanii jireenya sun keessa gizee yeroo bonaati jechuudha. Akkasitti osoo deemnu guroomni roobee akka hotiyya sun bira firraan ol naqanii deeman.
والله منا أكون تجعل تسون جريني لين أكفدها أكون أشوف من بكم علومات يقول تخنا من نسي سون كيسا روبني كذا روبي مش روبي تروبي جالس نكان جزيتان قرتي الرودة اسمه برامبولان أنا اسمه جلان جالد ما بيجولو ماني ناجوتي جلا بيمتي أبو مخيسون برام متانوفن أكستي والله يقولون ألسيني يرو أشيبول جريني خيني سون كيسا أصوص حالا سون أوفنو وما تبرن ليه جدتي نما جرتي نين دا كمان دي شاي غرغرتي جراتي غزي غوجا جلابا خميس على سنينا غوجا ما خاني تيسي سنينا في خميس شاي غرغرتو جلابا دفو جرينيا باغ يرحماتي ملي رو يان قامنو شاي سونغا غوجا سنينا في خميس بيتشا جلابني جرو درنانو تيني سو مغالانا كازي همسون ترباني را ترباني تي مشروف غوراتي غزي اركني نيانو في غزي دامنو ني جنو في غزما غرتي شورو تانا غرتي توكيت أنا بيتاني ما فيلونو شنكرتا فيزيتا فيديمي أكنو بدينا ولد تجارتي نوف وني جاني بدين جرو أكنو ولد لاقاني نوف أنا بدينا أني جزء دوكيس نو غرني جرانو سنما جرتي أتي جريني ولد رنجير تاكو جرا أبانك يفا يونتي ياس ولا كانين دكا يغانتي كشول وني جي خنا أيوتي يلي برالي دكا كراتي اللي خطها أفوري كشانة شتين كره أماتي يبرا يرون تمالي أبانك يا ددبي تدبي واتكاون نيجي بوبو ما عنك بوبو سنيلي عنك سنيلي واتكالا بمي أكسي بودا مسرة مرتي اللي ولا كاتنت برسيسات ونجني برسيسات اللي واتكش بكرتي جرا خطبي أتشين بودا شمان وانا كتحتاج إيه تكتيو أردادا إيه كتحتاج إيه سنتها خلاص ما نمتو ديبون دبمته أيون تيرو فتينا فرتي نيونغلو خايسة قلنا ما نقبو ما نقلام ما نقبو ينيو قلاو جارتي نوجين فرانسيس كرجر بحنا فكاتي أشرت أني أشتي هفه أكون تيبرا فتينا فرتي خطاشني في أفري في شان أشتي مبرده أشين بوده أما استيرنا يوتي ياسون سنتوسودا بيه أول بيه أشي قلا والله ونين جريني سون كيسة يادلو خانو ما نياني فابولا خانو ما نياني فاولا berarti hal kan nyan guya nyan hal kan nyan jolle to wajim jolle to wajim miskinu ma wajim gize gize nu diga macun te nyero to gize romni robi rafu da fe nu ba rafu tan galgala gana ma rafu mutana afelani di akano so de ko khaysa busani no kan galgala gana mas nyan osuma jennu dinni cha gubo jeni dinni cha sun no ba dinni cha sun afena osuma jennu dubban nu da osuma jennu bo kollon qatarti gaba bo kollon qatarti ga kensana neni oso sinun geyin lalal ati bo kollon o yutan kensin na kamin injirtu durat chegona Liro taate bondane gaafa ko boqqolloon taate quufa nafsee teenya timna ashidee nyaanna maal jennam jireenya kana keessa itti fufne maali eegas gaati abbaan kiyyati qashoo isa harkatee mana citaa tokko jaarrate mana citaa gosa lama tokko kan dhawina jaanii dhawanii tokko leexoo janii kan citaa irra bal'isan banki jegaa dandeettiin qabu ganduma wajjin beesunis jaare maragii takka maragatmee jira maragii lama daatillee hin qabu mana leexoo sun hamma gubbaa hamma gartee okhaatii janii ol dhaabbatu sun jala xiqqasho citaa dhawaa godheetuma gama jalaa kana leexoodha sunilleen guroomni roobee wanna milishaa sanatti jira malee milishaa sun keessa as deebi'ee dalagaa waan takka takka as deebi'ee asheetuma kana waa isaa wanta as deebi'ee akkasitti mana sun keessa illee gadadoon tinya gadaduma turte armaan harreen hidhaadha as fincaanaloowwan armaan hidhaadha as fincaanitti arma galla armatti ibidda shiddatanii jaartiilleen Oguan qabni si jalan teessu beektaa miskiinumaan jaba goga jaartiinis ni deemti numaa fi kanuma firraachitti waa affeellata guroomni roobeechi jaladha hamma mataa sun jala utubaa jala dhaabbanna ni rooba guqee egaa nama iyyuu firraa harree goggoisinee mukaa jira biyya teenya baala asaammannee baala bal'ifnee halloo teenya gubbaa kayyan wallahi halloo rifeensa hin qabne irra bulla hallummaan teenya sunuu halloon qarsadii mu qarshan halluma fixattee rifeensa jechuutoon illee bitachuu dadhabne halloo sun gubbaa wallahi wani yaadadhu marxoo baaqiyya baqee takka tan dhumte takkaan uffadha baqee isee kana gargar sun hin narra kaaya amsolaan kana kana marxoon sun uuraas ni qabdi gaa nama baadiyyaa kana tamboos ni dhugaa hayyuurra uuraa beek marxummaan sun dulloomte halloo sun irra gurra harroon jara rifeensa qabdu dudhaamutti halloo rifeensa qabdu namaa furkitii beekta halloon dibichaa Oguni fin ani khallon tunna damote martosun akkana jala gaggodi gamana narra baname qabbantina yaati ogun as debis khallon na damote ogun ani halkan hollade wallahi banki joniya agarte obran jimati tu jira dur anam bajar sunum bi habi qabban sunna mullu jirti algeson joniya algetan obran dur jimati tu sunna raha kasiti rafi bula ati jireju sun kaisa oso jirutin khuta torbas achuma
akkasuma qaraati osoo hin faxre faadhaan qaraatii dhaqa oo barre janiin kiiloomeetira ammallee ganda keenya irraa shan akkana jahani fagaatti yookaan torbanii taate qiyaasan tiimii miilaan dhaqee kaniin waan nyaanne baradhee achi dhufa oguun dhufe wallaahi abbaa kiyya rabbi arammatu fi isaa ooyiruu jiruun itti dhaqa fiiltee bakka gartee midhaas irra garagalee wanni godhe haamtuudhaan akkanatti irraa na haamee midhaas kan jiruma kana kan rabbiin arragaa naa kanneen akkasii qarqara godha qaraatiin dhufee bara yookaan boqqolloo fa'aa gartee tan duraan dhilamte kuusa keessa barbaadeeti naa dhilee naa kaaya mana midhaadhaarraa midhaadni sachitaa ibidda shiddadhee midhaan sun irratti honqaa kanaa kaawwadha jedha guyyaa tokko yaadadha osoon midhaadhaarra kaayee ibiddatti afuufuu ibiddiinis na dhaamee midhaadha osmaan ja'uu dhahee boqqolloo sunis ibidda sun keessa garagala. Garagalchee daaraa keessatti booyaa abbaa kiyya maal taatee naan jee garagaltee hin jeen akkasitti dabaddu yee mas kuusa keessatti diilee naa haadhee boqqolloo biraa dhilee naa kanneen ifii naa akaawee mukaa sun illee nyaadhee akkasi gaa shaara dhuunfaa quufumaa beektaa waan biraa maali bal'ina biraan beeynu miti haala sun keessaan gadadoo sun keessa akkasitti as turre achi booda naannoo ammarreessaa kanaan ummaan tiyyatti qooyyoo itti jee magaalaa keessa gullitii gurgurtaa ammarreessa magaalaa ammarreessaa kan gurgurtaa kana aramaa kana gafootee gurgurtaa timaantimaarree tana kana gurguran gullitii jedhanii achi wayyaa ta'uun ooltu jeetiin amma as qaceelee hotaa saddeetii seene achi duratti nama tokkoo fi xiqqashoo nama firaa tokko bira dhaqee akka fuuliitti dalageef amma lama ooyiruu siniin akaafaaf kuturaaniin dhaabaa qolloon facaasaaf ammas jee ati amma toora amma 16 olgee niin akaafaaf sin qaraa sanaan jee akkasii amal lama kuturaa sun dhaabee fi akaafaaf guyyaa shara fayyaniin dhaabbadha ati jiruu qotee bulaa sun niin beekaa bira kan namni itti mirqaan jimaa coree xiqqashoo niin fudhadhaa dirqumaan itti oofee amal lama geenyee gaafadhee gurbaan sunis xiqqoo haalli mijaa ofii dhabe nagaraa isa duraan ayyootii bira dhaqee ammarreessan dhaqee gun dhufee isinis jireenyi xiqquma gartee waanuma gartee waluma biraa takka guyyaa torbaan irraa guyyaa lama dalaguu suna guyyuu dalaganii waa harkachuu suni deebite qarshii 2-3 raasan maalii nuu bar qarshuma 50 mojaatama na fakkaata raasan maalummaan jireenyatti akkasii gaa qoloon gurguruu galee xeellaa ammarreessaa kana jira qoloo fi jabloo olcina gurgura gamanas galte maal gamanas galee ammarreessaa kanatti as galte isinis nama biraa yerumte akkasitti guyyaa nin deemu ani gaa nabseeti iyyaas waan itti himee jiruuf toora gartee ammarreessaa kana gama duubaa ilaama warradaa jedhanii dachii takkaa jira dachii sun dachii amma gartee zamana boodaa kan namatti gartee gaafa dargii sun namatti fixan qabriin akkana nool jirti laal fardoo baqeessaniiti bakki namatti fixan sun akkana nool jirti ni yaadadha achii gad baarsaa fi gufuu tan goggooydee jira muranii hudduun tun gamni jalaa kun goggogee biyyee keessa jira goree gun irraa banadhe naafas baati fattoo isee cinaas irraa hin gurgura dalagaa oo eegalte ammaan tana cinaa tokko saayyooti jafniin kana wayin bilcheessa qoloo tanaa hoyitee cinaa tokko qolooniin akaawwadhee magaalaan dhaqa yoon zaa duraa qaree zaa boodaa suniin dalaga zaa boodaan qaree tanaan dalaga if danda'u heera baatii jaamoo torba huccuuleen hin bitadha salbaaci magaa huccuu nuti uffannu huccuu biraa ni uyyaannu ni jirtiifis ni hun teenyu eega zarkuu teenya malee akkasitti osoon akkasitti haala jireenyaa sun oofu jiru baatii jahaffaa dhuguu qaraatiin cufamte xeellaan sun ka'ee dakkari gale xeellaan warra funaannan sun abbaa kiyya bira dhaqeetiin waan gartee kofoon takka sanarra udhatte hedduu tanaan himee kofoo tanaas waan daftara semistera kan lamadaatiinis kan dhudhumeen bitadhu jeeguun dhaqe abbaan kiyya halkan sun wanni nyaannu hin jirtu mana keessa bulli qabbuu shiidhanna gaafas turbe taadamni lambaa jira gaaza gun qabnes qabbootan dhilteetuma wanni gartee wanni hidhatte walitti jirta sutaa gartee maxara qadachiin xaraqan kana sun dirtee kana dheereessitee way suuxeetuma sunuma shidamti shidamaatuma gaddiin yookaan moora shidatta yoo gaaza qabaatte lambaa qee shidatta kan faanusa qabu tujjaara gaa faanusa lora tujjaara jira akkasi bullee nabseeti jedhana gara gaggalchee jeen wanni qaraatiitu bakka tanatti nafni bultee akkasitti abbaa kibira dheettee agabu bulee abbaan kiyyaa takka ni jiru immoo beefummaan isitti jirti wannummaaniin qara'uu nafni nabseeti yaan jette dura keenya jiru tan keessa jiru jee murteeffadhee gurbaan gaafa kan bira taa'ee sun kan inni ooyiruu dalageef sun bira dhaqee qarshii qodhannaa kan jeen nooliin gaafa saadaree fi gursumituu qarshii 5 naa kannee qarshii 5 irraas qoree daabbollee karaarraa waatti faxaree dhufee meeshaatii jedhe daftar kiyya walitti qabadhe ammarreessarraa makiinaa qoree akkootti takka adaree tani jira gama jalaa sun dhaqee sin shannaatti hidhaati
akkasittiin gaa kudha shan godhadhee baati qarshii kurna sunii fi toora qarshii lama kanas warra harattuu nyaadhee qarsadii kiisha qabadhee gandattuu galee abbaa kiyyaa fi bibbitee guus wanni biraa takkatanii godhin jirtu akaafumaan furadhe ganda galee galeetiin kutaa qaraatii jinniin hin jirtu maan kana humna horee dalagatee beekna jeetti haya ooyiruse ana akaafee garuu wanni rabbiin kiyya naa gargaareen takkarraa eegalee kutaa 8tti lammaffaa biyya malee tokkofumaan bahaati qaraatii gaa qalbiin ishaas chumarra jirti beektaa kun qarawus. Ebar namni hatti laffee akkasitti qaraatii beelawaa harkaa qaroo qaraatii jaalatee deemu jira beektaa. Nama gartee baadiyyaa dhufe kana birra wanni ijaa. Barsiisonni obboleettii takka xiqqoo takka jiran xiqqoo akkaan itti kutee dhageeyyan jechuudha. Waraqaa katabanii dabdaabbee gaafas jira miseejii silkiin hin jiru nafitti ooyiruu keessatti siif ergan irraa hin qaree. Wallahi achumatti hin cireessii duratti ani niisin qara'u. Kottu waraqaa deebi'ee. Nuti si gargaara kottu jennu. Barsiisonni amaareessi jiru sun nageetti hin jiran. Barsiisonni si jaalata. Qaraatirra si jaalata. Dhiisuun qabu jennu dalagaatii harkaa hin qabaan jennu furadhee dalagaan xiyya tanaan waliin. Ammaan abbaa kiyyaa fi anis jijjiirama rabbiin nuu fidu ooyiruuti. Kaafee amal nama jechuudha. Ati gaa akaafii keessa hanga guusoorra soddaatilee na kadhatanii deemaniin faraqaa ijoollee walis geesseennee warra gartee kaa'ima kiyya gartee addaa xiyyaatti faraqaa akaafne. Injiran ijoolleen sun ammallee ganda keenya warra mucaa sun jiran nyaanjibaa warra sayyoo suniin akkasi gaa oofnee amal lama booda namni tokko kan ganda sunii nama tokko kan gartee jimaa dalagu naannoo teenya sun hedduu jimaa nu jin dalagu biyya sun jimaallee nu barsiisa fu'aa jaarsoo janiin isaa dhufee magaalaa qubatee jimaas ni dalaga bukaara limmataas fideeti limmanni bukaarichi bu'aa nama bukaara kana gurguru kan izaabaas biqon amantii qabu jeen barbaadan dhufeene wanna gaa lafti bakka ammatti alatti sanii miree bakka jirtu bakkaan jirtu bunyaaju bakka dantiraa magaalaa argamu kilomeetira 5 achi siyaaman na yaami gurbaan sun dhufee muxtaara ibraahim adamee janii namallee ni yaadadha abu akkana naan jee ayyee bareedduudhaan hin dhaqee mucaan kana janiin namichi ni jaarsu oromoo ta'in tan jaarsoo tana afaan oromoo ni caccabsa afaan somaaliitii fi afaan amaaraa beeka. Akkasi karaa san namni hedduu beekamu mala. Karaa naannoo cinaasanii fi jijjigaa kanaa dhufe nama tokko. Damiinni gosa afaan oromoo beeka. Afaan oromoo beeka. Damiin bar maallaqa geessinee gaafa tokko dhibama. Maallaqa geessinee deeggarsa gaafa hora cinaaksan geessaa jedhan san warri Ingiliis tokko Sheekh Hamiin Faajii waliin nu erganii hoggadha inu damiina yaamaa jedhan. Damiina jaarsoo biyyaamanii beeka. Hogga damiinni dhufu damiinni afaan oromoo cabaan beeku. Akkasi. Naannoo sun akkasi. Turjumaana nama iddoo akkasitti dhufa. Maaliin eegalee namichi sun bakka jimaatti dalagu. Qarshii shan sanii dalagu. Qarshii shan kan. Dhaqee baatii qarshii 500. Dhaqee namichi sun bakka inni itti dalagu akka isiniin gargaara guyyaa dalagaanti. Gamananiin fedhiidhaan. Waan citaa jisu namichi citaa jisu bishaanii waraabaniin gargaara warra mana keessa dalagu kananiin gargaara. Na laala namichi. Hugguu gargaaraatiin deema. Achi taa'eetiin jimaa kana laali. Qarshii dhibbatta kana haadaan qiyaasanii bitan. Jimaa inni bitu kana. Guyyaa kan beeraa naannoo ta'e sun jimaa fitanii dugda gurguratan. Niin bite guyyaa tokko jimaa ka'ee qarshii 100. Niin laale haadaan. Haada lama waa xiqqashoo irru waan inni qarshii 200 bitu waa xiqqashoo irru. Fuudheetiin geessi. Kan eenyuti jee kiyyaan jee. Haadarra kaayi jee Maamad. Haadarra kaayi taakka qarshii 100 kaayi. Lama darra kaayi. Qarshii toora qarshii 800 kan akka inni itti bitutta. Meeqa bittee naan jee qarshii 50 bitteen biteen jee. Boorullee 500 bittee naan jee. Amma dalagaa uummadhe jechuu gamanaan. Baateetti seentee. Guyyaa bishin gaarii. Maallaqeetiin bittee kan dhibba duraa sana. Dhibba sun maallaqaan qabame qarshii maallaqni xiyyaa waniin an nyaadhu ganama gun irraa faxaree luyyaa irraa nyaadhe qarshii 7 faan nyaadha boofiin ta'a argaa fa izaamii baatiin geessaniin booyoo fadhe fixee yoo haa qarshii 5 naa goote warra keenya irraa naa dhufaan jirtu. Fuutee ammaan qarshii 500 bitiin jee kana. 500 bitiin aan jee wayis gaa 500 sun bitee geesse humate irra akka inni itti bitutti ni gammadee namichi. Akkasitti namichi sun na jaalatee gaa inni dalagaatti jaalatee guuguun fi gartee jimaan sun irraa eerate naannoo Gursum binyaan biiraa dhaqeetiin jimaa hawwan fidanii jira rakshi maqiinaa guutee fi fida innis bakka jaalalti isaatiif naa qabu fidoonni jee. Ogasii ideessan jijjiirama bakka sanii saniin dhaga'uu fedhe bar. 500 si kennee si dura gaa qarshii 500 futee deemu. Eegaa kuma kana kuma ta'e jimaan bitee dhufe waan maallaqa jiruus kan hin beeku achi dura akkasitti gammati dalagaati jirra. Goggogu hattaabonni jirre siniin gargaara. Namni hajaa qabachuun malaa miti taa'ee tujjiin isaaba. Karayyuutti gartee wallee naqaa dhime hattaabummaas akkaan danda'u arkee dalagaas
gartee nashaata xiyyaa arge bishingaan sunis xiqqoo dhudhume gaa kan hin dalagu suni amma jarri khattaabbii kana keessaa deemte tokko xiqqashu dalagaa seenuu dadhabee khattaabbumarra na kaayee Khattaabbii oofte gara qarshii kudhan naa godhee isaa baase shanirraa guddate 300 amma kudhan isaa godhee 300 akkasii gaa tolillee nucuu idaa naaf hin bittu innis dhufe guyyaa tokko ka'ee bu'ee maallaqaa siidee maali naan jee cuidaatis hin qabu gaayee kunoo naa kanattis kan madhumtee hin jeentan ammaan duraati zaabni nuna irratti irruu qarshiin shanan sun oguu zaaban kan irratti siidhiisee kan ammaa kun asii godhu cuidaas naa jijjigaa bitee sii fide naan jee akkasiin nashaataan dalagaa keessa seenee dalagaatii itti fufee khurna suniin hudduu jirtu walakkatti dibagaa dalagaan beeytaa gujimaan dadhabamuu jira naannoo teenya sunii dalagaan dhaabbatteetillee deebiti gabaatii lammoo kana isallee dalagaa dhaabbattee innis deebe ammas as deebine egaa dalagaa dhaba keenya sunitti wanti duraan daleenu waan irraa silaa kaayyattee yeroo tanaan dabartuu miti harkumarraa afaanii waan nyaan obbaliitii furdoosaa jira mana kireeffannee achi gal baadiyyattis hin deebine wallahi sun keessaa guyyaa tokko wanni yaadadhu khaarii jira ijoollee khaariidha ijoolleen khaarii tun niin gargaaree faadhaan qarshuma takkaa fi lama faa gartee sheerotiin hunaaf kannitiiu sheerotumaan naa kannaawu khaarii ijoollee suniif kaayan ani immoo guuncacee gartee nama guuteef anis waa barcaanaaf kanan qarshii takkaas guyyaa lama naa kanna sheerotumaan naa kana khaarii namni tokko jiru namichi seenee feetee baanan khaariin isaarra murtoo ituudha amallee akkasuma fakkaatiyan khaariin sun guyyaa tokko lakkata isaa dhabamte maallaqa maan qabna wallahi dukkana lama nu mudate duba naaf obbaleetiyya alli dukkana manni dukkana gaaza gartee lambawwaan bitan hunda khaariin sunis roobeen saga naannoo isin makiinoon seenuu dadhaban awwal kan tokko bu'ee oddu warra keenya miskiina abbaa kiyya ragadeemee ilaallachuu inni nu akkasii jira nuti alli dukkana manni keenya dukkana sumuuni dhagaasni gaafas milqaateen sumuunii takka dhabni wallahi kharabbiin arga hin bu'ee duba بليت جلس صبتي تاريخ فاسا وتينا بوين نانجت والله نجت سينا فاسو ينجت مسكين مرة تيجيرون نركن نافشي جت ربي نوفد بس بوين نتنا صبتي أسمان بوين نجت رافع جولهم أكسيجا كنت قديمني أبغى يبرا متعيش نجرا قطني بقولوا دي قصة كأني أفني أكسم دتقل شاء أفني دلقان دلقان الدرابط في وكالة ولا دلقان نبيشات اللي ندي بيته تدي بيته خطاب ما تجرد سنة ماشي أوفي قطب ما سني سوسون أوفي جرو دلقان كابنويت قطب بيسون صديق هذا أنا فرا باباية تكوي قالي بلين سيجيجا أشي نابتي باباية أرسلتهم فرا نابتي بعدين قررتي ما خير مساعة أنا قررت فيران فوراني غبار نافع باباية غياز نافع أني لا جيجيجا تيريت من شركتي يا كاك لذي وني ننجرني بارت أجا بيفدي جما باباية انتيا سلوك أنا جناتي سين خاتي جيجا جيسا ورا قرتي منا ما كي قرتي جوسا غورخان أنا فدي شيء خارتون أنا رابطة خارتون قرشي ترباتم وني سين صدمي نابي تخارتون لما فانا تاتي جوجا يخاطو كوتشنا يبفتين غوركوريرو نولي سنغافر سومني دو سلا وان تونس غاوان سنرو يادي لسه كسيت ونغا نني وان ماركن أرشيد بفتين غرور صدمي بيتي ترباتم فارتين غرور أفرتم فاركن صدميس أكرمتين أوف أكاسيتي سومني دو في نمشي سنبراس دفاني جرت أكو كنت خنجر مسجد أو رمشاجني كنت خنجر سنجرا جارني أفتت تدابن قالوا دفاني تو أبو إني نطفيتي لفظ صلاة تجرا جران أبو ما فتنو بيت مجانين مجان بدلين خال سنيفين بيت مجان قالوا نمر فنجري سندوا رب رحمته ما أفني قافة بادية خطوة وان أرشي قرآن يار أرشي قرآن مديدم ثورخان أمتى تتبين ما عندك إني نسلو في يوم لا مكانه سد يا لا مكانه نمي تشابي توفي دبي جرا تشيبوين أبو يا خم بابا يجي فديتين ويانين دي ما كرشي دبلا ما في أفرتم ما تيجي غوري دبلا ما جاتم نفكات أركض أما ترفيه غوري براس ماليش نولو يا خدي دبلا ما في كان نوسيني أفات سدي بيتير فيكو مالك سليم مالك سليم خرب بينا رجعني جرم كأني كأني فيديو تاني واركان نكجيب زيزو تنديني أفات سدي بيتير في ونا أفات سدي بيتير في أرشي جاتا ما في سبليتي إنه مانكن
afata saddeettanii sitti waan kana jira masgiidaa sun kan Nurra geessifetten. Mee maallaqni naasi jirti mee maallaqni naan jette jechuudha. Hay maallaqa afataan biteen jeen qaba. Hay maallaqa nuti yoo maaliin dalee? Kun qabnu. Ani gaawwanni dalee nu wajjin qabnaa mee qarshii 60 hoo. Wanni hafee dhibbaa miti kun dhibbi xiyyaa miti siin fide dalagee dalagaas dhaabee kutee uumma bakka jimaa sun hin dhage. Akkasii dalagee egaa buleen tiyyaa surraa laaltee mana kofaltee maallaqaas waan harka nuslaa isuma biraan fidadha. Wajjiniin oofne duba guyyaa sun mana dhufanii aboo dalaguma tanaa fuunee isa kanneen ijaan. Amiin jijan dalagaa namicha kanaatu sarqeenya jan du'aa ibara namni gammadu waanuma fadhi jaabara. Atumaa qaama mootummaa kana ati sigoone yoo siin jaan amma bakka biyyi tan akka mire. Amiin gisee garii amiin hunjettu. Waan fakkaanni du'aa fakkaanni banaa godhan jettaan sun obboleettiin ishee so waan hin fakkaanni maaf jedhan manni waan hin fakkaanni maalirraa jedhan. Waan fakkaanni bakka fo'aatan mucaa kana keenyaan waan fakkaatu miti. Amiinumaan jaa waan jedhanii amiinumarraa hin ani amiinumaan beekaa beekta. Amiinitti qabdaa. Wallahi. Ati rabbi hojii ni jirta kanamni bar haqarshii haqa dhibba lama qabu qarsa 80 masgidaa fi bitajee hatu jaaru guddaan kun bitee qarshii 60 fidee dhibba lama nana afata bitee waan inti bitee rabbiin narra gaambee 8 fidee 8 bituun hin beekaa afata irra salaatan du'aayii godhanii dalaguma tanaa fuunis harka keenya mucaa du'aayii godhanii deeman waan hin fakkaanne samaaf du'aayii godhanii Berinti ya waan fakkaanee godhanii jetti. Waan malaatii miti. Dalagaa namicha kanaa fuudhee kana harka kaayu. Dalagaa sun deebinee achi kaanee namichi godaanee firaan nambisu mana jaalate. Kattaabboonni biraatis jaan bakka kattaabbii deebi'ee deemne. Naannoo Cinaaksarii mudhii daawwitiin ammati maam dhufne. Bakka ammati waan jiran bakka namni eegas itti fuudhee jiraachuu taa'utan. Achitti dalagaa seeni. Qarshii 5 godhe guchira. Qubsuma jijjiiree jirama. Qarshii 5 godhe jimaa guddaa bita. Makiinaa 8 bita. Makiinaa 8 kana idil gubba bihitii rasayya niin kataba. Namni dalagaan beeku naannoo ammati amsun gudune. Jimaan kana karaa jigaa kana akka dalaguun beekan jechuu isaanii haara. Jimaan akka itti taa'u qabu jira ni bada yookaan. Ni bada. Akka itti hidhamullee hin beekan. Garsiisne akka itti rasayyoonii akka isatti seenee hidhamuus hin beekan. Kana idil naan dalaga. Miizaanaan laala. Niin kataba. Makiinaa gubbaa akka itti rasayyan hin beekan ol beetii rasayya. Humna gaa baasii amma 8 kana 8 seenanii tiyyaasa. Za'a namni waa nyaatu sun hin jiru. Namicha tokko jira naannoo sun kan waa feelamin sulee janiin rabba ramatuuf ni amrame. Foon kana godha. Wasla habbaa lama keessa naa kaa'in jaan. Waa tiidhee milkata keessa naa kaa'e qarshan 5 waslaani. 15 naa kan khurna guzuma wasla nyaadhaaw. Qarshan si harkaaf. 5 naa harkataaf. Buhin dalagaa namni halkan kana taa'eetiin dirqiin qama jimaalee qamaatii gaafa isa akkuma ammaa kana wanniidha. Kooka bitattaati dirqita. Umaa si nafan fatarni fanniinu. Abu dalagaa humnaatiin dalagaa gudeemne baatii lama kana deemne. Na idiin jee bashaan kanarraa. Ni quuftee naan jee. Wallahi beelaan na jiraan jiraan hin quufne. Beelaan na jiraan jeen karra bin ragaa. Waan na idiin jee. Takkaan nyaadhee garaa kiyya kanatti quufeen beeku. Dalagaa humnaan dalagu jee. Siini da'uu naan jee. Quufteeti. Duruu miskiinummaatti irraanfate. Wallahi inni irraanfanne jee. Na deeti. Ay jimaan cabsadhaan jeen gattaa idiin jimaa akka namni hidhatutti hidhadhaan jee. Deemi hidhadhu. Kana raaftu kana. Gattaa'ee rabbiin naa laaffisee jimaa sun. Gattaa'ee halkalmaan duroonni jeetti marduu farra namaa izaaban marduu qarshii ta'a. 75 cabse. Qarshii 75. Waslaa'uu nama nabira taa'uuf hin ajajuu eegalee ijoolleen hojjalaa hiitu jira jimaa. Egaa qarshii 10 irraa kaatee bara amma bireessitee guddoo beek. Dalagaa guddoo dalagee. Mirqaane namichi ni eegaa wanni keessan. Dhufee jimaan ani hidhu kanallee laala. Bareedumaan hidhu jira. Nama olla harki xiyyaa duufatti nummaa qaba. Naa irra hidha warra mana keessa jirurra. Barnoota haajimaa kana keessaan turee mitiine. Osuma teenyu guyyaa sadaffaa ixaa baasan. Ixaa gartee jimaa tokko kan makiinaa 8 sun irrattuu deemuu jira. Marduufa diidam karatti jiran barbaraa jedhanii afaan Somaaliitti. Karaa irratti heerta. Warra gartee xeellaa irratti Somaalii kana keessa taa'u. Suni namni nu afurii baatii takkas namni tokko haayidu baatii takkas namni tokko haayidu wal gargaarree hiina jennee ixaa baafne nama afuriif narra bu'ee ixaan marduufa 160 qarshii 160 kun. Guyyuu ashi 160. Galgala osoo dalagaa hin eegalamne na wajjin hidhan dhufanii. Atuma galgala duraa dhufee kun sii dhufe. Guyyaa sadaffaa ixaan naabee hiina jechuudha. Na wajjin dhufanii hidhanii eega jimaan sun hidhamee achi lakkaawamee taa'e qarshii 160 softirii marduufi 160 dalagaa ta'aniiran. Tanaas 70 ni dalaga 160 duruun galgalaan achii qaba 200 fi harkachuu eegala. Abu Rabbiin nana saree yoo jedhe. 260 guyyuu. 230 kan. Baajii takkaa fiiga.
Baati takka. Baati takka kan tajaajila. Oofee inumaa waa maallaqa harkeen beeku warra soddaa kiyyaa kana. Waliin baatan maallaqa. Irraa agartee fuudhee kana achi jiraan mana isaanii keessa daleena. Maallaqa achitti walii qabadhu. Ati toora kun shammoo kanaatiin godhee yookaan haliin takkaa 500 arginu. Kun shan akkana naatee maallaqa. Maallaqa angas walii qabatee. Dalagaanis qaqallattee eetiin jijjiga makiinaa qoree dhaqe. Ani maali warra keenya kaniin biraa dhufe sun dura mul'ataa beekta miskiinummaa isaaniitiif rakkoo isaanii sun. Qaxxitaa gun dhaqee jijjiga dhaqe wanta kan goone maallaqa iyya kaanis armaa fudhadhee maqaan isa biratti hafee sanaa kan ijeeni magaalaa seenii gaafas qorqorroo biliiliqoo jira firii 100 bitee qorqorroo firii 100 bitee hoolaa bitee fooddaa bitee fe'ee makiina irratti achi deebi'ee abbaa maal godhu deemtama miskiin abbaan kiyya mana keessa galuu qaba mana san jaaru deemta mana sun qaba keen jiru beektaan mana sun abbaan kiyya irra qorqorroo tana gartee keessa jiraatee mana gartee nurroobu sun kan alirraa galluu turre sun. Santu dura mul'ata. Sunni dura mul'ata. Abbuma kiyya tana keessa baasuun qaba dha kaayonti. Fuudhee dhaqee amma fiyadhe. Gaafas nooliis kontiraanii qarshii 200. Makiina kontiraata fudhadhee. Jijjigarraa fuudhee. Funyaan jibaa iddoo ganda keenya iddoo. Kumbula bitee kumbula sooyi takka uffannee beeyna mana keenya kumbulli seenee hin beeku. Kophee bitee abbaa kiyya takka kophee uffatee hin beeku. Goggo caantaa qaba caantaa shilingi 3 takka jirta misbaaraan dhawaan takka goggo suniin deema irra guddaan inni baadiyyaa jiru kun qotee bulaan miilumaan deema. Caantaa sunniin quba qaba kophees bitee fi quxirii isaaniin beeka. Wannis bitee kumbulaas bitee marxoos bitee jaakeeta bitee qamisa bitee waayyuu bitee makiina irra fedhee noo ofii jeem makiina dhawu jechaatiin bitee gama galgalaa kana. Gaafas magaalaa sun jimaa jiran kan ol keessa caafamaa ganda keenyaa nama dhufe harka aboo deemaatii nama naayamaa hin jira abbaa kiyyatti sima. Kasi gandi wal bira gabaadiyaan tu wal dhageessaa aboo mucaa. Dhufa nama mucaan qorqorroo. Mucaa maamma tardaa tokkootu meeshaa qorqorroo fi kana bitee magaalaa jira gandi wal baati qorqorroo sun gaffuudhaa jenna namni beektaa wal gargaaree wal fuudhanii baadiyyaa kun. Namuu maratee loon shan fudhanii akka guuzaati baay'ee. Kasi fuudhee dhufe. Waan gandaan na eebbisee abbaa kiyya dhiise. Abbaan kiyya hedduu akka kiyyaa kana haasawaa sun guddatu ni sun dubbatu. Guyyaa kana bira ooltee tarbala maasadii dubbata. Nama callisaadha. Akkasi gaanatti tufanii gandii qorqorroo sun ukkuma jaara yaamnee maallaqa na keessattis waa hafanii jirani. Mana dhaabnee margi takka itti dhoomne. Qorqorroo dhoyitee mana goote. Qorqorroo dhoyine deebi'e jechuudha. Karaa bakkaan ka'a. Itti galchitee abbaa. Amati maam sunee bakkaan dalagaa dalagu sun. Ogguun dhufee dalagaan gad deebite. Qarshii 20 faa 15 faa dalaga namni. Amma as deebi'ee. Wanni sunis xiqqaa shana ofuu dhabdee warra jimaa deemee ala bituu jira warra bobba'u isaan jala deemee xiqqaa na jaalatani isaan isaabaan hedduu gargar baasaa isaan jala deemee osoon dalagu hannitti takka kattaabota keessatti eegalamte. Ani gaatara keessa rabbii walee naasaruuf deema. Ogguu eegalamte. Waan akka itti tooftaatti maallaqa wanta godhanii. Jimaa kana qarshii gaafas jimaan guddaan qarshii 15 kana achii waliin jiru. Yoo kam gaafa kaala ejjan diidam. Qarshii 3 faa 4 faa bitan. Namni jimaa qarshii 5 bitee kana 10 faa katabu. Kan qarshii 3 bitee kana qarshii 8 faa katabu. Kan 15 bitee 20 faa katabu kataboonni jimaa raggatii idaanii fidan. Nam 3 qabame. Akkasi gaa wanta na deemu jiran dalagu mati malee uman qabu fidiyanis. Hizaaba luuqii irra katabeetiin fidee akka tasaa luuqii kana goli dachaatu waraqaa adiin tun gartee roga 4 qabdi. Kana wali dachaatu roga tokkoon utaalee. Hizaaba roga tokkoo gubbaa utaaleetiin gun garagalchuu jirratti. Itti kan osoo si hatuu dijeen qaxxaabtichi bira ta'u osoo si hatuu hizaaba namaa kalaxee dhufe jeen hattichi kun ni aman. Fu'aadiin haa tajaajiltee hizaaba namaa kalaxee dhufte ana hattu wallahi miskiinummaan qabu malee hannan qabuun jeen hoodha waan inni torbaanitti bite waraqaa torbaanii kan irraadis hoodha yoo qarshiin takka as baate ani waruma abbaa kiyyaattiin galee haafaan jeen kanas waan takka barbaadu maqeessa. Cibee jimaa kiyya fudhadhee kanatti qamaa jechuudha. Onneen na guutamtee aareese. Hizaabanii olkee dhiifa manaan jedhe. Hizaabii adda baasee. Niin boo'ee ture. Niin boo'ee. Hannan qabuun jee miskiinummaan qabu malee. Yoon hatellee yoon mohoriin kenna rabbate. Si miskiinummaa nutti jirtu dubbii biraatti siidha. Ooyiruu abbaa kiyya sun hin deeme. Gurgureessee didaanii. Ammoo inni jee namichi akkas dhiifa mana gaafatee sundurutuunii irra sii dabre alaafinnata waan jiru gartee. Itti gaafatamummaa fudhachuu kana itti gaafatamummaa fudhachuu takkaas niin qaba beeta wanummaan bobbaasuu itti beefu wanni gartee wanni jeefu itti gaafatamummaa fudhachuu keessatti namicha kana wajjin gaafaan dalagu gaaf tokko osoo gartee gandee keenya funyaa jibaasuu irraan deemin galgala jijjiga dhaqeeti ganama ol deebi'a ganama guyyaa asirrii ol deebi'a makiinaa harkaa qaba makiinaa deeman makiinaan gaafis dullatti makiinaan karaa irratti itti cabte halkan tokko dhabne jechuu isaa.
Dalagaan isaa gaa inni jiraachuu qaba. Inni jiraachuu qaba gatii godhu. Yoo inni jiraachuu baate namni sosooma ta'e namni gatii dogoggoraa inni beekamaa ta'an. Ummata waatanii namni jimaa kana fide jimaa lafa guute za'a deemu jirti. Ummata nurraa laalaa jenna namni sodaate aboo hin jeen naas irraa laaluu hin jeen na didan naa laalaa fidaa hin jeen ani hattaabbii sadaffaatu barammaan seenee mira zabana kana nan nagani horii baakeetii gurguruu dachee baakeetii irra gurguruu abbaakee miskiinummaa miskiina hidhaana quudeemta gohaa seen yoo tanaa seen jaba dura egaa dalagaa bidduu garta itti gaafatamummaa tana fudhadhee oof namichi halkan za'a sadiitti nama furdaasi miilaan nama deemu beeku nama magaalaa makiinaan gaaraa keessa dura bade kan tafkee hon dhufe silkiin hin jirtu duraanuu mukarra baanii makiinaan achiin as baatee harree jennee laallaa beekta holaadha dhaabbatee isinos rabbiinos isin baasee jee afaanni caccabsaa beekta ummanni aboo mucaa kana nuu kaase mucaa xiqqaa kana ummanni kun faayidaan kan firraa armata taa'anii qaxxaabonni gurguddaan kuni jaaniin dalagaan jette oogutee akkuma inni jiru maashoo tanaa shite maqaan maashoon ifaan jiru abjette kan mirqaan fi ufi dibeeta abbaatti taatechi dabartee gattaa'e zaabattiin ciqanii oofinaan jee kun oofee bitee jimaa fixee abireejii ilaalan waan inni gogaan itti bitu saantima 30-40 naatu irraa gajjiraamu. Ay haati biyya beeyta. Irraa irristee. Irraa irristee manni sun irraa qeebalan kaane. Arraa rafee jee mana kiyya jaartii tiyya bira nama harkadhee jee. Ilmaas harkadhee jee. Halaafinnata achiin fudhadhee sunis na gargaarti. Jiinuma naa kan itti waa dalaguu keessatti. Waan isaan didan sana ati. Namichi namaa goga narra dhiisee deema. Akkasitti akka yaanu sunitti adeemsuun hin dhufne amate aami gallee. Amate aami saala sun keessa baanee. Hizaabaan siiree kusin jiru. Hizaaba reefu. Jaanii maqaasi balleessan sana. Qaxxaabboonni biraa. Achi onnattee dhiisuu deemtu. Achiin dhufeemma. Kana tanii irratti dhiiftee deemte ka dalagaa akkasuma dhiiftee deemte. Dalagaa dagaalachaa. Hin dhiifne. Hin dalaguun jee wuli nama jala deemeen katabuun jee. Maaliif naan jee. Aboo deemeetiin jimaa fidaddaan jee wuli. Onnee nuusa kaatee amma. Amalla Musadiin jimaa kana keessa jira. Deemeetiin jimaa kana fidaddaan jee. Isa fidat annannoo mixeenaan jee annannoo mixeen dhaquun jeen karaa jaarsoo amate am kanaan dhaqa. Achi nama biraa fudhate koota namaa kanan gaafa isaa kootaa seeraa'u namicha naannoo sun sana himaan jiru jaarsoo abaloo irraa fidu noolee abaloo irraa fidu gaman abaloo irraa fidu jee nama kana. Baadiyyaallee taatu niin dhaqaan jee kumla manaa kan jee kuma 800 biraa qabaas maallaqaan achitti gaafas kuulii dalageessa biree halkan jimaadhaan jooniyaa hodhuu bule ture jooniyaa tana halkan uguu gartee hodheetiin jimaan guddaadhaa miti gabbeetiin faa hodha maalchaa qabbanaa jira jaarsoo. Harki kun amma akkasii nu jallattu akka dalee maallaqni sin jiru gaafasii qarshii 30 bira dalagee waan baatii lamaatiin qaba as deebi'ee gammanal yeroon jimaa cabsuun irraa as deebi'ee amma dalagaan isa qaqallatee fira qarshii 30 isa bira seeni qarshii 30 isa bira dalageetiin baatii lama dalagee maanaa kan nu dhabee qaxxaabbii maaf uummata jala deemte kuma 800 biraa qabsuun isaanaa kan jee kuma lamaa kan kuma lamaan fite ammaani narraa hadhoo itee ulii. Deemeetiin fuudhuu deema. Aroora xiyyaa kanaas. Dhiisee dalaguma tanaa haadhate. Aroora xiyyaa kanaas. Wal jaalanne. Didee kuma tokko malee. Kuma lama naa godhina didee kuma tokko naa kana. Kuma tokkochaa guun ani fuudhee dhaqee gaafas gaaddarrummaanis nu seentee ijoollee siyaamee irraa qamaanii irraa nyaanne 200 badii. 500 jeera tokko kan jimaanaa fi dukkanne guyyaa duraa sadiimaan irratti hafe. Fidaate. Sadeen kanaas Usmaan taa'uutiin 200 gad deebise. Anaa galgala kana firraa ganda keenyattiin deema jiru. Dalagaas gaaslaa waqta qotaate walii achi deebus namni nana kun jiru jeeniin deema jee naas arrabsani miskiinitu tuqaan danda'u beektaa duu onneenis na guutamte attuma naan jechuus ne osoo hin atin. Seenuun qaba dalagaa ta'e yoo hasaaru yoo harkachuu. Amma dadhageemtu sunis tanattu naan jensu kan hinumaan atin jarri sun jimaa fidee dhufe kiiloo 30. Si garaa murate haala dhibbisana qatta kan itti sune. Deemuuf hin deemaa argalu. Jimaan dhufe aboo meeree mucaan tokko meeree xiqqaan tokko jedhanii na barbaada ganda bakkaan ijoollee bira taa'u na fidan. Gusmaan harreetii fi addee karaa jaarsoo kiiloomeetira 40 kan taate miilaan. Miilaan deemti geesse. Narraa hiikee jimaan ilaale maallee sirriitti hafee deemti dinaan jee niin deebi. Jarri irraas jimaan hafetanii dhufan. Qarshii 200 narratti hafee ittiin kan fixadde 300 nyaaddeetiin jiraa mire. Guun itti kanne jimaa fidanii dhufan. Har'aa sun geessi deem jimaan. Ati 700 bitte jimaa ammallee hafee sin 700 maallaqni gahu hafee fidinaan jee toora 500 moo kana jimaa irra keessa guyyaa lameen arrab abdii mordeetiin gaddiibi 200 kiyyaas farkaa fixe namicha deem jimaa fidinaan jee dhiiroo kamiin ta'a galgala ifadhees maarama miila ganda keenya gala jee anumaa ta'a jirri arraas jimaa fidanii dhufan
أتي خمالك تغني مالك إيه تكني نارا الرأي خوان تغني إنسان سوا فايدار كتاني مرة ويا دراتين ويا تقص لبشن ويا تقص لبلا ما تكني لبتر بامرة جماعة في دليل فاني مالك خياس وابيرة تابع كنزاني تلي نبيرة زين بورم مالك في دجيتين دك جماعة هي في دجيتين دك نبتشني لعليه ميقل جيت مرة ولي قالتي أشيد بس ديت تجمعني ننقلش ويا سدينتي أنا مرة فيتين كده ممكن تندك ولا ما شاء الله على سلام ديمو نكنو فات مالك في تدينجين بلا ما نبرة تفي بيتا هما بيشن كوب بيسي جرا هون أنجي أما أمريكا أما هو تشوتي يا في خوف إيدي تبونا سنفرنا كيدين تدلقا خير دم شراك أرشيق ولا شني تكوي جرا موجة هريتي يتبارك لكن جماعة ويجيسي وفي جتشو ويا سدي يقولني فيناني والجلد هي لو تقعد سديت كان في دي ويا سدفا نانو سن غافس غرتي افسات لا جني ثم تكن هيداني من قراتي خيس ولي قبني نمو ام دليدن اباو خنتي في ما مار جني نم خن من قراتي خيس ولي خاي ويا شك يدين بعد ما يفهمتني جني اچرتي غافس دبا halkan takko kan jiman bakka ididi daban ana khilo di batrobate misadin dem itolsen isana micha yadda yijo naannoon isaa warri duraan abdatu jimaan murame naani namni qoratu jiraare nama guddaa jiliidhaan kan ijoollee miti namni qoratu jiru jimaa fidiru akkasti udduu afaan amaaraa kanaan jarjara beekta afaan kanaa rasaba sinti ni amaxaa onaan je matoo sabaa soostiin ol keenna nu ol fuudhe boo aan daddi amma qarshii kumshallakay kuma fidinaan jedhi dhibba shannaan je kusuma sarreeti marre nyaataa hunyaanne kutee dhibba sadii maal kanaan fiti تلاقي كمان تاون بيت كيلو رت قرشي تكنا يزابني ربنا نسري وخاني مالك أنا ولبي أكستي أسيني دورة دلقا جيتش سيرون جيتش داوتوتا أردوتا كان سينا ندو بريدي سكنتا بريدو دا هردوفا جراتون سكنتا موتانو جرينياتي وان سي موتانو رافو دتنجنيانو سكنتالي نموتا بيبيكمو في نموتا ججبوا دادا إسيني في أفيري إسيني في أفناتي أرانتنا هاجي مختار ولين جرا بليس خير هاجي مختار جيتشودا بقولنا جباب دو بود وليد دبنا نور فقاتنا تروح خنا جرا إن شاء الله يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله